Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa waggaa tokko booda irra deebiin mindaa hojjettoota fooyyessee jira. Haaluma kanaan mindaa hojjettoota mootummaa digirii jalqabaa qabaniin kan duraan birrii 6,900 ture gara birrii 11,500 ol guddisee jira. Fooyya'insa amma taasifame kanaan mindaan hojjettoota mootummaa isa xiqqaatee irratti birriin 1,200 fi birriin 40 kan dabalame yoo ta'u, isa olaanaa irratti ammoo birrii 17,500 fi birrii 8 dabalamee jira. Daballiin mindaan Komishinii Siivil Sarviisii wixataa irraa hagayya 18 bara 2025 ibsa baaseen fulbaana dhufuurraa jalqabee yookaan bara 2018 irraa eegalee hojiirra oola jechuun himamee jira. Fooyya'insi mindaa bara kanaa kan hagayya 18 bara 2025 ibsame kun mindaa olaanaa irratti daballiin guddaa dabalamee jira. Mindaan olaanaan duraa birrii 21,400 fi birrii 92 kan ture gara birrii 39,000tti ol guddachuu isaa Komishiniin Siivil Sarviisii ibsee jira. Sadarkaa mindaa birrii 11,500 irratti dabalame keessaa Xeerra kan jiru irratti birriin dabalame 81.4 ta'a jedhamee jira. Fooyya'insa kanaan hojjettoota mootummaa mindaa gadaanaa argatanii fi 26tu dabalamee jira jechuudha. Mindaan gadaanaan birrii 4,760 kan ture gara birrii 6,000tti ol guddatee jira. Fooyya'insa bara darbeen 76.4 kana irratti dabalame mindaan hojjettoota mootummaa digirii jalqabaa qabaniin kan ammaa kanaan 65.7 ol guddateera jechuun himamee jira. Kanaanis mindaan digirii jalqabaa birrii 6,900 fi birrii 40 irraa gara birrii 11,500tti fooyya'ee jira. Siivil Sarviisiin alatti dameewwan adda addaa irratti hojjettoota bobba'anii hojjetaa jiraniifis fooyya'insa mindaa akka isaaniif taasifamu ibsa kana irratti eeramee jira. Rakkoo hojjettoota mootummaa daballii mindaa qofaan furuun waan hin danda'amnee fi gara fuulduratti fooyya'insa mana jireenyaa fi uwwisa inshuraansii fayyaa dabalatee fooyya'insi adda addaa ni taasifamaaf jedhamee jira. Hojjettoota mootummaa fi miti mootummaa hundaaf baga gammaddan. Odeeffannoo fi barnoota kamiifuu mana gurbaa qaxaleef miseensa ta'uun hin dagatinaa.